Harka fuunee jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraattan isiniin jedha. Har'a jechuudha paaswoordii waayifaa hin beekne tokko akkamitti akka argachuu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Paaswoordii moobaayilii keessanirraa qabdan jechuudha. Paaswoordii isaa garuu hin beektanii itti fayyadamaa jirtu yookiin arabatu sinii galchaa jechuudha. Warroonni mana arabaa jirtan hundi keessan paaswoordii moobaayilii keessanirraa hin beektanii jechuudha. Garuu itti fayyadamtu. Garuu guyyaa tokko immoo jechuudha paaswoordii sun irraa jala baduu danda'a jechuudha. Dingata akka carraa irraa of jala balleessuu dandeessu jechuudha. Kan ammoo jechuudha akkamittiin gaafa irraa sin jala bade akka carraa jechuudha. Dingata utuma sin tuttuqxanii irraa sin jala baduu danda'a yookiin immoo arabni sinirraa deeffachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf sin immoo paaswoordii isaa san qabattanii kaawwattanii jechuudha. Yeroo inni sin jala bade yookiin immoo silkii biraallee yoo biraa qabaattan silkii sanirratti dabarfachuu dandeessu jechuudha. Otoo nama tokkoon gaafatin nama paaswoordii sanatti sinii guute waayifaa keessan wal qabsiise moobaayilii keessanii otoo hin gaafatin ofuma keessanii dabarfachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf paaswoordii isaa immoo yoo beektan malee siniin darbu jechuudha. Akkamittiin paaswoordii moobaayilii keessanirra jiru kan waayifaa dura isaa ta'u yeroo kamiyyuu konneektitti gootanii akkamitti akka argattanii paaswoordii isaa qabachuu dandeessan isinitti agarsiisaa gadhumaan waliin tura. Warroonni haaraa dhuftan subskiriipii gochuun dagatinaa, viidiyoo koo laayik gochuun dagatinaa, naafillee jajjabina ta'a. Namoonni biraallee akka arganirraa baratan ta'a waan ta'eef laayik godhaa isiniin jedha. Amtuu isinitti hir'atu. Paaswoordii waayifaayi kana akkamitti argannaa warri jettan jechuudha. Gadi buttuu jechuudha gubbaa kanarraa bakkuma waayifaayiin jiru kana gadi buttaniitu gadi qabdu jechuudha. Jala isaa kana bakka barreeffama isaa kanarra gadi qabdu. Yeroo akkasitti gadi qabdan jechuudha. Haala kanaas sinii dhufaa jechuudha. Yeroo haala kanaas sinii dhufee silkiin tokko yookiin gubbaa kanarratti fidaa yookiin immoo jechuudha bakka waayifaa kanatti fidaa jechuudha. Kan koo garuu seetingii kan jedhu mallattoo seetingii kun iddoo kana jira achirra hoon tuqe naa fidaa jechuudha. Silkiin hundi tokko miti jechuudha. Gosa garaagaraa qaba waan ta'eef gosa adda addaatiin fiduu danda'a. Kanaaf sin immoo jechuudha yoo gararraa kanatti sinii ba'e yoo iddoo maqaa kanarrattis gadi qabdanii iddoo waayifaa kanarra gadi qabdanii sinii ba'uu danda'a jechuudha. Anamma aankoo karaa kanaan ba'aa jechuudha. Iddoo seetingii kana tuqxu warra akkanatti sinii fidu jechuudha. Akka moobaayilii koo kanatti sinii fidu haala kanaan tuqxu jechuudha. Jala kanatti qaaraa koodee kan jedhu ni jira jechuudha. Qaa ta'ee raa qubee jechuudha. Akkasittiin kan fidu koodee kan jedhu achirra tuqxu. Yeroo akkatti tuqxan jechuudha haala kanaas sinii fidaa jechuudha. Isa kana jechuudha iskiriishuut godhattu jechuudha. Bakka kanatti iskiriishuut suura kaafattu jechuudha. Namni suura kaafachuu hin beekne hin jiru. Suura irraa koppi godhattu jechuudha. Suma kana silkii keessan lama walitti qabdanii akkasitti innaa kaaftanii amma jechuudha as keessa xumuramee keessaa baatu jechuudha. Ergaala kanaan kaafattanii booda keessaa baatu. Erga keessaa baatanii kiroomii kana keessa seentu jechuudha. Kan biraarra seenuu dandeessu garuu ani kana filadhee waan jiruuf asirra seenaa. Kunis ni hojjetaa jechuudha. Kan barbaadan irra seentan iddoo kanarratti jechuudha qubeen ammatti xaafu kana barreessitu jechuudha. Zaagotanii akkana namatti barreessu kanatti barreessitu jechuudha. Sanaa booda ergaala kanaan barreessitanii jechuudha. Kunoo akkanatti sinii dhufaa jechuudha. Akkuma argitan kana haala kanaan sinii dhufaa gubbaa kanatti jechuudha. Liinkisaa sinii dhufaa. Yeroo akkasitti itti barreessitanii kaatanii jechuudha. Gubbaa sanatti yeroo amma qubee sanatti barreessitanii kaatanii jala kanatti kunoo sinii fidaa jechuudha. Liinkii kanarra tuqxu jechuudha. Akka kanatti ennaa sinii fidu haala kanaan tuqxu. Yeroo akkanatti tuqxan haala kanaas sinii fidaa jechuudha. Amma as butee sinitti agarsiisa. Sinitti mul'ate. Yeroo akkanatti sinii fide jechuudha. Maal gootuu jala kanarraa koosfilaay kan jedhu kun ni jira. Iddoo kanarra tuqxu. Akkuma isinitti mul'ata as butee isinitti agarsiisaa jira. Achirra tuqxu. Amma galarii keessaa suura koppi godhanne sana kan waayifaa jechuudha. Kan gubbaa kanarraa koppi godhanne sana fidachuufi jechuudha. Kan suura kaafanne sana achirra tuqxu. Sanaa booda fidattu jechuudha achi keessa. Amma dhufee jechuudha suurri sun iskiriishuut kan jedhu kun iddoo kanarra ni jira. Akkuma argitan dhufee jira jechuudha. Suurri sun as keessa galee jira jechuudha. Innammaa suni yeroo kanatti sinii dhufee ka'uu as buttu jechuudha. Inni kun hin deema fuuldurattis duubattis ni sosso'a jechuudha. As buttu
Iddoo kana fuuldura isaatti jechuudha. Submit kan jedhu ni jira. Isa tokkoffaa otoo hin taane isa lammaffaa jechuudha. Fuuldura suura keessanii jechuudha. Suura screenshot gootassan kan fiddassana as fuulduratti iddoo kanarra jechuudha. Lammaffaa kanarra ni jira achirra tuqxu. Achirra gad tuqxu jechuudha. Obsaan eeggadhaa amman baasa. Yeroo akkanatti jechuudha baasuu kun akkuma argitan paaswoordii waayifaan itti fayyadamaa jiru jala kanatti dhufee jira jechuudha. Kun akkuma argitan paaswoordiin anamma moobaayilii koorraa qabu isa kanaa jechuudha. Sinitti mul'ata jedhee yaada isa kanaa anan itti fayyadamaa jiru jechuudha. Otoo nama gaafatiin silkii biraa yoon qabaadhe sitti dabarfachuu hin danda'a yoo immoo akka carraa moobaayilii kanarraayis waayifaan kun na jalaa badee gana haraabaan dhaqeetoo naaf godhi hin jedhuun jechuudha. Paaswoordii itti naagashiin jedhuun jechuudha. Kanaaf asumarraa gashachuu hin danda'a. Anamma paaswoordii waayifaa kanaa hin beeku araboota itti naagashee garuu as keessa argadhee jira. Silkii biraattis akkasuma dabarfachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf paaswoordii waayifaa kamiyyuu kan moobaayilii keessatti dura qabdan kan paaswoordii isaa hin beekne haala kanaan haaluma salphaadhaan jechuudha. Paaswoordii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Sinitti mul'ata miti? Kanaaf anamma isa kanatti fayyadamaa jira jechuudha. Kana dura silkii biraa irratti dabarfadheen jira. Asumarraa otoo araboota hin gaafatiini. Kanaaf isaanii sin harkaa fuudhanii silkii keessan itti gissinii gashanii sinitti kennu. Guyyaa biraa immoo jechuudha akka carraa irraa sin jalaa baduu irraa kaafachuu dandeessu. Kanaaf suura kaafattanii yookiin immoo qabattanii ol kaawwachuu qabdu jechuudha. Paaswoordii isaa kana yeroo sin jalaa baduu hin beektan waan ta'eef itti dabarfachuu dandeessu jechuudha. Akka carraa irraa sin jalaa ka'ee akkasitti sirreeffachuu dandeessu siniin jedha. Kuma salphaatti jechuudha. Yeroo isin akkaataa ani amma isteeppii ani itti isinitti agarsiise kana yoo sirreeffattan jechuudha. Akkuma salphaatti argattu waan ulfaatu miti jechuudha kun. Kana fakkaata. Akka isiniif galu sabdiin qaba. Kana jechuudha paaswoordiin waayifaa haala kanaan haaluma salphaadhaan argachuu dandeessu jechuudha. Kana siniin jedhaa karraa birattanii sabdiin qabaa. Osinti tole viidiyoo kana laayik godhaa, sheer walii godhaa akka namoonni illee arganii irraa baratan jechuudha. Kanaaf laayik godhaa, sheer walii godhaa ogaa fi qabaatan koomentii jalatti na barreessaa siniin jedhaa. Kana fakkaata barnoonni aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.